faarfataa yaada isaas shirri waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Faarfannaa keetiin guddaa eebbifamneerra. Waaqayyo tajaajila kee bara jireenya kee maatii kee waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Baay'ee akkan si jaalladhatu iyyuu beekta. Guddaa galatoomi. Kabajamoo maatii waaqayyootti kan jaallatamtan kiristaanota jaalala waaqayyoo taanaan har'a guyyaa irraa sagalee waaqayyoo walii wajjin dhaga'uudhaaf waaqayyo biraa carraa arganneerra. Ayyaanni waaqayyo abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalli gooftaa keenyaa Yesuus waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u jecha har'a kutaa nuyi walii wajjin ilaallu kutaa lammaffaadha. Kutaa darbe irratti kutaa tokkoffaa irratti lammii waaqarraa waan jedhu irratti walii wajjin ilaallee turre. Innis Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irra isa jiru darbee Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irra keessa deebii boqonnaa 33 irra keessa deebii boqonnaa 33 irra waan jiru ilaalleera. 33 lakkoofsa 27 irratti Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti guutummaan biyya lafaa harka seexanaa jira akka jiru dubbata. Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti immoo nuyi kan waaqarraa akka taane dubbata. Keessa deebii boqonnaa 33-27 irratti immoo waaqayyoonni jiraataan kun iddoo bara baraatti isa jedhu walii wajjin ilaalleerra. Kana jechuun biyyi lafaa harka seexanaa jala jira. Nuyi immoo nama waaqarraati. Waaqayyo immoo iddoo jireenya keenyaati. Kana jechuun biyya lafaa keessatti waaqayyo iddoo jireenyaa qaba jechuudha. Kana jechuun nuyi iddoo jireenyaa sana keessa jiraannaa jechuudha. Nama biyya waaqarraati imbaasii waaqarraa keessa jiraanna jennee walii wajjin ilaallee turreerra jechuudha. Har'a immoo kutaa lammaffaadha. Kutaa lammaffaa kana irratti immoo kutaa tokko walii wajjin dubbifnee mata dureetti walii ilaannee sagalee waaqayyoo dhageenya walii wajjin. Kutaa nuyi har'a walii wajjin ilaallu ergaa Xiimotewos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 8 isa jiru walii wajjin ilaalla. Maqaa waaqayyootiin nan dubbisa akkasidha. Xiimotewos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hanga 8 isa jiru akkasidha. Mammaaksa wanta qulqullaadhaan mormu isa dubartoonni dullooman mammaakan hin fudhatin. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Ameen. Kutaama kanarratti mata duree gabaabaatti walii ilaannee sagalee waaqayyoo walii wajjin dhageenyaa jechuudha. Gaggabaabseen dubbadhaa yeroo keenyaaf jedhee jechuudha. Mata duree nuyi irratti walii wajjin ilaallu nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuu waan jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuu waan jedhu walii wajjin ilaalla. Kutaa kana sagalee kana kan dubbatu akkuma beekamaa ta'e Phaawulostu dubbata. Namni inni itti dubbatus Xiimotewos ilma koo hafuuraa
ilma koo jedhee nama inni itti dubbatu ilma isaa hafuuraa Xiimotewositti dubbata jechuudha. Maal ittiin jedha? Wanta qulqullaadhaan isa mormu mammaasa wanta qulqullaadhaan mormu kana hin fudhatin. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuudhaaf qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara jedhee gaafa inni Xiimotewositti dubbatu agarraa jechuudha. Iddoo kanatti Phaawulostu Xiimotewositti dubbata. Maal jedhee? Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi jedhee itti dubbata. Arras sagalee Waaqayyoo kan inni nutti dubbatu mata dureen irratti walii wajjin ilaallu nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuu waan jedhu walii wajjin ilaalla. Phaawulos dubbii kana kan dubbatu jireenya Phaawulos irraa waan ilaallu qabna. Phaawulos nama akkamiiti isa jedhu walii wajjin ilaalla dursine. Yeroo dubbii kan dubbatu nama akkamiiti? Namummaa foonii cimsuudhaaf qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessuun immoo wanta baay'eedhaaf nama gargaara jedhee gaafa dubbatu Phaawulos nama akkamii ture? Isa dursarra walii wajjin ilaallaa jechuudha. Phaawulos nama akkamii ture isa jedhuuf sagalee Waaqayyoo irraa akkuma dubbatu Phaawulos nama namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessee beekuu fi akkasumas immoo nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessee beekudha. Nama lachuusaa beekudha jechuudha. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessee beeka. Namummaa foonsaa cimsuudhaafis of qopheessee beeka jechuudha. Isa kana lachuusaa beeka waan ta'eef Xiimotewosiin akkasidha. An kana lammasaayyuu beeka waan ta'eef nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessuus caalaa isa kana nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qopheesseedha. Phaawulos isa kan biraa nama akkamiiti isa jedhuuf nama akkamiiti Phaawulos isa jedhuuf nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuu caalaa akka bu'aa yookaan akka gatii guddaa qabu nama hubatedha. Nama beekudha jechuudha. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun namummaa foonii cimsuu caalaa akka inni bu'aa qabu akka inni gatii guddaa qabu nama hubatedha. Jireenya isaa irratti nama hubatedha jechuudha. Filiphisiiyus boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 8tti waan jiru walii wajjin ilaalla. Phaawulos nama akkamiiti isa jedhuuf akkasidha. Filiphisiiyus boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 8tti. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aanaaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhugumayyuu gooftaa koo Yesuus Kiristoos beekuun hundumaarra waan caaluuf anaan waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera. Ameen. Phaawulos nama akkamiiti isa jedhuuf nama akkasiiti gaa. Nama namummaa hafuuraa cimsuudhaaf of qopheessuun namummaa foonii cimsuudhaaf qopheessuu caalaa akka bu'aa qabu nama beekudha. Akkasidha. Wanta bu'aanaaf qabu hunduma isaa akka maalittan ilaale akka kosiittan ilaale. Maaliif jedhee? Yesuus Kiristoosiif jedhee nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuuf jedhee wanta namummaa foon kootiif gatiinaaf qabu bu'aanaaf qabu hunduma isaa akka kosiittan ilaale akka waan gatameettan ilaale jedha Phaawulos. Kanaafiyyuu Xiimotewosii akkasidha. Namummaa fooniidhaaf cimsee of qopheessee beeka. Nama Waaqayyoo ta'uudhaafis of qopheessee beeka. Isa kana lamman keessaa nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun akka caalu argeera waan ta'eef beekeera waan ta'eef nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Jireenya ammaafis isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira waan ta'eef isa kanaaf of qopheessi. Phaawulos egaa wanta bu'aasaaf qabu hundumaa akka kosiitti ilaale. Phaawulos waa baay'ee dhiise. Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 8 hanga 9 gidduutti seenaa isaan beekamaadha. Hatuu Yesuus Kiristoositti namadin ari'ataa ture. Qulqulloota ari'ata. Namoota Waaqayyoo ari'ataa ture. Ari'achuu isaa kanaan immoo namummaa foon isaatiin wanta isa gargaaru wanta bu'aasaaf qabu qaba ture. Yeroo ari'atu warroota hangafoota bulchan bira miindaa argatu qaba. Gatii argatu qaba. Kanaafiyyuu namummaa foon isaatiif cimsuudhaaf of qopheessee beeka. Eega gara Yesuus Kiristoositti mul'ate Yesuus Kiristoositti amanee garuu Yesuus Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa foon isaatiif qabu hunduma isaa akka kosiitti ni ilaaleedha. Lakkoofsa 8 akkasidha. Dhugumayyuu gooftaa koo Yesuus Kiristoos beekuun hundumaarra waan caalu fedha. Dhuguma naaf caala nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessuun naaf caala jedhee dubbata. Kanaaf jedhee Xiimotewosiin gorsa ga'a. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessuun bu'aa guddaa qaba. Namummaa foonii cimsuudhaaf qopheessuu caalaa bu'aa qaba. Gatii qaba waan ta'eef ani beeka ani argeera waan ta'eef nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessittiin jedha. Arras sagalee Waaqayyoo nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessaa isiniin jechaa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulos nama akkamiiti isa jedhuuf egaa Phaawulos nama namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessee beekudha. Nama Waaqayyoo ta'uudhaafis of qopheessee beekudha. Darbee immoo nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun namummaa foonii cimsuudhaaf of qopheessuu caalaa akka gatii qabu akka bu'aa guddaa qabu nama hubatedha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf akkamitti of qopheessina isa jedhu waliin ilaalla.
akkamitti of qopheessina gaa nama waaqayyoo ta'uudhaaf akkamitti of qopheessina of qopheessi yootiin jedheera akkamitti of qopheessinas jedhuuf tokkoffaa irratti wanta qulqullaadhaan isa mormu fudhachuu dhiisuudhaan yookiis seeraaf abboommii waaqayyoo irraa jallachuu dhiisuudhaan of qopheessina. Of qopheessuu jechuun kana jechuudha. Wanta qulqullaadhaan isa mormu fudhachuu dhiisuudhaan akkasidha. Iddoo mammaarraa Ximotewos duraama jechuudha. Isa duraa boqonnaa 3 boqonnaa 4 lakkoofsa 7 mammaasa wanta qulqullaadhaan mormu isa dubartoonni dulloomoo mammaakan hin fudhatiniin wanta qulqullaadhaan isa mormu fudhachuu dhiisuudhaan nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessina jechuudha. Isa lammaffaa seeraaf abboommii waaqayyoo irraa jallachuu dhiisuudhaan of qopheessina. Wanta waaqayyoo abboome gochuudhaan wanta waaqayyoon abboomne immoo gochuu dhiisuudhaan of qopheessina. Seeraaf abboommii waaqayyoo irraa jallachuu dhiisuudhaan of qopheessina jechuudha. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 7 hanga 8 isa jiru akkasidha sagalee waaqayyoo. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 7 hanga 8 isa jiru akkasidha. Cimi ija jabaadhu seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanta ati gootu akkasii wal qixxaatutti isarraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akkasiif qajeelutti wanta ati gootus akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhi eegi. Kamitti of qopheessina isa jedhuuf egaa abboommii waaqayyoo eeguudhaan. Seera waaqayyoo eeguudhaan wanta waaqayyo nurraa barbaadu wanta waaqayyo nu abboome eeguudhaan nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessina jechuudha. Isa lammaffaa akkamitti of qopheessina isa jedhuuf dhibaa'ummaa malee guutummaa namummaa keenyaan waaqayyoo waan galateeffachiisu hojjechuudhaan. Dhibaa'ummaa malee guutummaa namummaa keenyaan waaqayyoo wanta galateeffachiisu hojjechuudhaan of qopheessina. Akkamitti of qopheessina gaa? Namni kana godhe dhibaa'ummaa malee hojii waaqayyoo hojjetu hojii gooftaa hojjetu wanta waaqayyoo sarraa barbaadu namni godhu nama waaqayyooti. Guutummaa namummaa isaatiin wanta isa galateeffachiisu namni hojjetu nama waaqayyooti. Ergaa Qorontos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irratti akkasidha sagalee waaqayyoo. Ergaa Qorontos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irraa akkasidha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhanna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaafiyyuu isin kan waaqayyooti. Kanaafiyyuu guutummaa dhanna keessaniin guutummaa jireenya keessaniin wanta waaqayyoon galateeffachiisu hojjedhaa ittiin jedha. Phaawulos warra Qorontosiin akkasittiin jedha jechuudha. Akkamitti of qopheessina jechuudha guutummaa namummaa keenyaa wanta waaqayyoon galateeffachiisu hojjechuudhaan. Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 11 irratti isin dubbata. Akkasidha Phaawulos iddoo kanatti immoo 12:11 irraa Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irraa waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaa'inaa hafuura gubaa qabaadhaa gooftichaafis ofirraa bu'aatii hojjedhaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaa'inaa hafuura gubaa qabaadhaa gooftichaaf ofirraa bu'aatii hojjedhaa. Hojii waaqayyoo isin barbaade itti isin barbaade tajaajilaan haa ta'u faarfannaadhaan haa ta'u lallabaan haa ta'u mana waaqayyoo qulqulleessuudhaan haa ta'u wanta waaqayyoo isinitti kenne dhibaa'ummaa malee hojii waaqayyoo caalchisaatii hojjedhaadha. Namni hojjetu dhibaa'ummaa malee namni hojjetu nama waaqayyooti. Akkamitti of qopheessina isa jedhuuf dhibaa'ummaa malee guutummaa namummaa keenyaan guutummaa qabeenya keenyaan guutummaa humna keenyaan hojii waaqayyoo hojjechuudhaan of qopheessina. Ariifadheen dubbadha. Isa sadaffaa akkamitti of qopheessina isa jedhuuf abdii qabnutti gammannee rakkina obsinee waaqayyoon kadhachuutti cimnee of qopheessina. Abdii qabnutti gammannee rakkina obsinee waaqayyoon kadhachuutti cimnee of qopheessina. Isum Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irraa akkasidha sagalee waaqayyoo. Abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa waaqayyoon kadhachuuttis cimaa. Jireenyi kiristaanaa kanadha. Kiristaanii tokko abdii qaba. Rakkina qaba wanta gochuu qabu qaba. Abdiittiin gammada rakkina in obsa wanta inni gochuu qabu immoo waaqayyoon kadhachuudha. Namni waaqayyoo kanadha. Namni waaqayyoo yeroo hundumaa abdii qaba. Abdii qabu sanatti hin gammada. Abdiin isaa jireenya bara baraati. Isatti hin gammada. Rakkina qaba. Rakkina sana in obsa. Wanta gochuu qabu immoo qaba. Innis waaqayyoon kadhachuudha. Kadhadhaa waaqayyoon. Waaqayyoon kadhachuu jechuun waaqayyoo wajjin dudubbachuudha. Waaqayyoo wajjin dudubbachuudha.
waaqayyo wajjin dubbachuu jechuun carraa guddaadha. Kanaafiyyuu waaqayyoon kadhachuudha. Akkamitti of qopheessina jechuun waaqayyoon kadhachuudhaan halkanitti guyyaatti maqaa waaqayyoo waammachuudhaan waaqayyoon kadhachuudhaan humna waaqayyoo ayyaana waaqayyoo dabalachuudhaan of qopheessinaa jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ariifadhii mandu dubbadhaa jechuudha. Akkasitti of qopheessinaa jechuudha. Wanta waaqayyoon hin gammachiifne hojjechuu dhiisuudhaan wanta waaqayyoo gammachiisu hojjechuudhaan dhibaawummaa malee hojii waaqayyoo hojjechuudhaan kadhatti cimuudhaan of qopheessina. Namni kadhatu namni wanta qulqullaa hojjetu mucaa waaqayyooti. Namni dhibaawummaa malee hojii waaqayyoo hojjetu nama waaqayyooti. Akkasitti of qopheessinaa jechuudha. Bu'aa yookaan gatiin nama waaqayyoo ta'uu maaliidha isa jedhu walii wajjin ilaalla. Bu'aa yookaan gatiin nama waaqayyoo ta'uudha. Nama waaqayyoo yoo taane maaltu nuuf ta'a? Gatii akkamii qabna isa jedhu immoo walii wajjin ilaalla. Eega of qopheessine akkasitti of qopheessine eega of qopheessine nama waaqayyoo taaneerra maaltu nuuf ta'a? Gatiin isaa maaloodha isa jedhu walii wajjin ilaalla. Sagalee waaqayyoo iddoo garaa garaatti dubbata. Garuu an qabxii jaha jira isuman gabaabsee itti dubbadhaa. Waa baay'eedha nama waaqayyoof wanta hundumaatu ta'a. Garuu kan hin dubbadhu qabxii jaha waan dubbadhaa isarratti walii wajjin ilaalla. Gatiin nama waaqayyoo ta'uu maalidha? Nama waaqayyoof maaltu taasa jedhuuf tokkoffaa irratti dhaloota keessaa caalee argama. Namni waaqayyoo maaloodha? Dhaloota keessaa caalee argama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa sagalee waaqayyoo akkasidha. Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 3 tokko kaasee hanga 3tti isa jiruun dubbisa. Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa. Daariyoos mootichi kutaa mootummaa isaa hundumaa akka bulchaniif namoota 120 hojii mootummaa isaarra dhaabuun jaallate. Isaan irratti immoo namoota 3 mataa godhee hin kaa'e. Warra 3 keessaas tokko Daani'el ture. Warri kutaa mootummaa isaa bulchan immoo hojii mootichaa akka hin irranneef wanta itti gaafatamaniif warra 3 kanaaf deebiin kennu. Lakkoofsa 3 irraa akkasidha. Daani'el kun hafuura hundumaarra caalu waan qabuuf addumaan bee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaarra isa dhaabuu yaade. Ameen. Daani'el maal ta'e argame? Caalee argame. Hunda isaanii caalee argame. Daani'el kuni boqonnaa tokko kaatanii yoo ilaaltanii seenaa Daani'el baruu dandeessu akkasiniif galutti jechuudha. Seenaa Daani'el boqonnaa tokko kaatanii gaafa ilaaltanii Daani'el kun nama booji'amedha. Nama booji'ame nama biyya Yihuudaa keessaa booji'ame mootii Baabiloonitti nama booji'amedha. Biyya ormaa jira. Biyya ormaa kana keessatti barumsa barate qaba. Lakkoofsa 7 irraa Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 5 kaatanii argachuu dandeessu. Barumsa kaaldotaa barate. Barumsa kana waggaa meeqa barate? Waggaa 3 barate. Waggaa 3 isa barate kana namoota 4 ta'anii booji'aman Meeshak Sadraq Abedneegoo fa'aa ta'anii booji'amanii isa Daani'el wajjin nama 4. Daani'el barumsa kaaldotaa isa barate kana mootii akka ministeerota isaan godhuuf akka isaaniif mootii ta'uuf hojii hojjetuuf mootichi barumsa kaaldotaa isaan barsiise. Waggaa 3 eega baratanii gara biyya bulchuutti gara biyya geggeessuutti gara ministeera ta'utti guddatan. Daani'el isaan kana keessaa warra fo'aman keessaa nama kennaa qabu ture. Nama dibata qabu ture. Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa arguu dandeenya. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsaa fi caaffattootaa fi ogummaa hundumaa fi hubannaa isaaniif hin kenne. Daani'el immoo mul'ataa fi abjuu hiikuudhaaf kennaa hin argate. Lakkoofsa 20 irratti immoo akkasidha darbee dubbii ogummaa fi hubannaa waan ilaalu hundumaatti mootichi yeroo yaadaan isaan gaafatetti guutummaa biyya mootummaa isaa keessaa warra ayyaana edan beekaa warra jedhamanis hundumaa irra harka 10 caalan argate. Daani'el halka meeqa caalanii? Daani'el Sadraq Abedneegoo warra arfan kun warra waaqayyo ayyaana kenneef warra waaqayyo beekumsa kenneef harka 10 caalanii argaman. Warra ayyaana edan warra humna biraadhaan hojjetan harka 10 caalanii argaman. Dhaloota keessaa caalee argame Daani'el. Sababiin isaa maaludha? Hafuurri hundumaarra caalu isa keessa waan jiruufidha sagalee waaqayyoo. Daani'el kun hafuura hundumaarra waan caalu waan qabuuf addumaan bee argame. Warra ministeerota ta'anirra caalee argame. Namni waaqayyoo iddoo kamittiyyuu caalee argame. Barnootaan, beekumsaan, hubannaadhaan, ogummaadhaan iddoo baratutti iddoo hojjetutti namni waaqayyoo caalee argame. Daani'el of qopheesse guyyaatti si'a 3 kadhata ture.
Guyyaatti si'a sadii kadhata. Wanta Waaqayyo isarraan barbaanne hin nyaatu ture. Wanta Waaqayyo hin barbaanne nyaachuudhaan of hin xureessu ture. Dhaloota keessaa caalee argame Daaneel. Namni Waaqayyo iddoo jirutti iyyuu caalee argamaa jechuudha. Keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti akkasidha. Wanta ani isin abboomu yoo iddan mataa taatu malee eegeen taatanidha. Irra taatu malee jalan taatanidha. Namni Waaqayyo iddoo kamitti iyyuu irra ta'a. Mataa ta'a malee eegeen ta'u. Irra ta'a malee jalan ta'u. Namni Waaqayyo caalee argama. Bakka jirutti iddoo kamitti iyyuu caalee argama. Maqaa Waaqayyoodhaa kabajamu. Nama Waaqayyoof of qopheessa. Bakka jirtanitti iddoo jirtanitti caaltanii argamtuuti. Maqaa Waaqayyoodhaa kabajamu. Isa lammaffaa irratti nama Waaqayyoof maaltu taasa jedhuuf isa lammaffaa jireenya isaatu yookaan wanta inni hojjetutu wal isaaf qixxaata. Nama Waaqayyoof maaltu ta'a? Jireenya isaatu yookaan wanta inni hojjetutu wal isaaf qixxaata. Ameen. Maqaa Waaqayyoodhaa kabajamu. Daaneeluma kana boqonnaa 6 lakkoofsa 28 irratti akkasidha. Bara Daariyoos mootichaa fi bara Qiiros mootichaa Faares keessa Daaneel kanaaf jireenyi wal qixxaatee fi ameen. Seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 2 irras isa jirus nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 28 boqonnaa 39 lakkoofsa 2 irras jiru. Akkasidha. Waaqayyo garuu Yoosefii wajjin waan tureef wanta inni hojjetu wal qixxaateef inni mana gooftaa isaa nama Gibxii sana keessa ture. Waaqayyo garuu Yoosefii wajjin waan tureef wanta inni hojjetu hundumtuu wal qixxaateef. Lakkoofsa 20 lakkoofsa 28 irratti darbee akkasidha. Waaqayyo Yoosefii wajjin ture. Waanuma inni hojjetu waan isaaf wal qixxaatuuf namichi mana hidhaa eegu suni waan eegumsa Yoosef jala galche hundumaa isatti dhiise. Isa harkattis hin lakkoofne. Ameen. Nama Waaqayyoof maaltu ta'a? Jireenya isaatu wanta inni hojjetutu wal isaaf qixxaata. Iddoo kanatti seenaa ajaa'ibaa tokko gara. Seenaa Daaneeliif Yoosef. Namoota jireenyi isaanii wal qixxaatuuf kan namoota akkamiiti jennee gaafa ilaallu. Namooti kun namoota akkamiiti waan jedhu walii hojii ilaalla jiru. Namoota jireenya isaanii wal qixxaatuuf. Daaneel yoo ta'e nama booji'amee biyya ormaa jirudha. Yoosef yoo ta'e nama gurguramee biyya ormaa jirudha. Biyya Gibxii nama gurguramee obboloota isaatiin maatii isaatiin nama gurguramee nama biyya ormaa jirudha. Daaneel yoo ta'e booji'amee innis biyya Yihuudaa keessaa booji'amee mootii Baabilooniin booji'amee nama biyya ormaa keessa jirudha. Garuu namoota kanaaf sababii Waaqayyo wajjin jiruuf sababii nama Waaqayyoo ta'anii jiraniif biyyuma ormaa keessatti jireenyi isaanii wanti isaan hojjetan hundumtuu wal isaaniif qixxaataaf. Wal isaaniif mijataaf jireenyi isaanii wal isaaniif qixxaataaf. Hinuma hidhamu Yoosef hin hidhama mana leencotaatti boolla leencotaatti darbatama. Daaneel boolla leencotaatti darbatama. Yoosefis akkuma kana hinuma hidhama mana hidhaa keessatti darbatama. Utuma hidhamanii utuma boolla leencotaatti darbatamanii garuu namoonni kun jireenyi isaanii wanta isaan hojjetan hundumtuu wal isaaniif qixxaataa deema. Wal isaaniif qixxaataaf jechuudha. Daaneel boolla leencotaatti darbatu. Gaafa boolla leencotaatti darbatanii Daaneel achi keessaa ba'ee gara isa caaluutti darbaa jechuudha. Jireenya isa caaluutti darbaa jechuudha. Daaneel boolla leencotaatti gaafa darbatanii Daaneel boolla leencotaa sana keessaan ba'a. Kan boolla leencotaa keessatti hafu garuu kan leencaa nyaatamu garuu warra Daaneelii ladheessanidha. Warra Daaneelitti danqaa ta'anidha. Warra Daaneel akka jireenyi Daaneel waliin qixxaanneef danqaa warra itti ta'antu boolla leencotaatti darbatama. Isaantu ittiin du'a. Kanaaf boolla leencotaatti yoo darbatame iyyuu Daaneel achi keessaa ba'a. Warra isaa dheessantu boolla leencotaatti darbatama. Isaantu du'a. Jireenyi Daaneel wal qixxaataa fi deemaa jechuudha. Yoosefis akkuma kana biyya Gibxiitti gurgurame. Jireenyi isaa hin gurgurame biyya Gibxiitti. Garuu isuma gurgurame biyya ormaa keessatti kutaa seera boqonnaa 39 kana keessatti immoo jireenyi isaa isuma wal qixxaateef keessatti qoromsatti ragee. Qoromsa ragee kanatti mana hidhaa keessatti darbatan. Mana hidhaa keessatti isa darbatame mana hidhaa keessaa saba'u tu mana hidhaan gallegee qoromsi kun irra hin geenye ta'e gara ministeera isa caaluutti hin darbu ture. Jireenyi isaa wal qixxaatuuf ture. Utuma mana hidhaa keessa jiru mana hidhaa keessatti wanta inni hojjetu wal qixxaataaf. Mul'ata abjuu hiikuu kennameef mootichi hin barbaade mana hidhaa keessaa baasee akkan abjuu hiiku godhe. Mana hidhaa keessaa saba'u amma immoo gara ministeeraatti guddate Yoosef. Ministeera midhaaniitti guddate. Mul'ata arguutti guddate. Mana hidhaa keessatuma jiru otuma gidirfamanii otuma rakkatanii jireenyi isaanii wal isaaniif qixxaata. Namni Waaqayyo iddoo kamitti biyya ormaatti iyyuu jireenyi isaa wal isaaf qixxaata.
wanta namatti tolu boqu. Fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irra ergaa jiru tokkoon isinii dubbisa. Fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irra jiru akkasidha. Fakkeenya 16 lakkoofsa 7 irra Waaqayyo karaa jireenya namaa yoo jaallate diinonni isaa iyyuu isaa wajjin nagaatti akka jiraatan hin godha. Waaqayyo karaa namaa yoo jaallate diinonni isaa iyyuu isaa wajjin nagaatti akka jiraatan hin godha. Daani'eel Yoosef akkas biyya ormaa keessaruu dabarfamanii gurguramanii jiru. Biyya ormaa sana keessatti biyyuma diina ta'anii jiran keessatti nagaatti jiraatu. Ministeerota ta'anii jiraatu. Warra biyya bulchanitti dhiyaatanii jiraatu. Sababni isaa Waaqayyotu karaa isaanii jaallate. Waaqayyotu nama Waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessaniiru. Kanaafiyyuu diina isaanii wajjin nagaatti jiraatu jechuudha. Namni Waaqayyo iddoo kamittiyyuu diina isaa wajjin iyyuu nagaatti jiraata. Nama Waaqayyo taatennaan iddoo jirtutti bakka jirtutti haala mijanne keessatti haala wal qixxaate jedhamee yaadamne keessatti barri kee hojiin kee jireenyi kee wanta nuti hojjettu hundumti isaa wal siif qixxaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama Waaqayyoof egaa wanta inni hojjetutu jireenya isaatu wal isaaf qixxaata. Haala rakkisaas haa ta'u haala ulfaataa keessas ta'u isuma keessatti jireenyi isaa barri isaa wal isaaf qixxaata jechuudha. Daani'eliif Yoosef irraa arguu dandeenya. Namoota biyya ormaa keessa jiranidha. Namoota gurguramanidha. Namoota booji'amanidha. Namoota biyya ormaa keessatti mana hidhaatti darbatamanidha. Boolla leencotaatti darbatamanidha. Namoota rakkina adda addaa dabarsanidha. Garuu achuma keessatti jireenyi isaanii wanti isaan hojjetan wal isaaniif qixxaata. Diinota keessa jiru garuu diinotuma isaanii wajjin nagaatti jiraatu. Sababiin isaa nama Waaqayyooti jarri kun. Wanta Waaqayyoon gammachiisu hojjetan. Wanta Waaqayyoon hin gammachiifne immoo hin hojjenne. Of hin xureessine qulqullummaa hojjetan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama Waaqayyoo taatennaan wanta ati hojjettu hundumtuu wal siif qixxaata. Maqaan Waaqayyoodha akka kabajamu. Isa sadaffaa nama Waaqayyoodhaaf maaltu taasa jedhuuf Waaqayyotu lolaa isaanii ta'a. Nama Waaqayyoodhaaf Waaqayyotu lolaa isaanii ta'a. Maqaan Waaqayyoodha akka kabajamu. Ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 22 irra jiru nan dubbisa. Ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 22 irra. Dubbii isaa be'eessa goote yoo dhaggeeffatte waan ani sitti dubbadhu hundumaas yoo goote ani diina keetti diina nan ta'a. Warra siin mormaniinis nan mormaa. Ameen. Ani diina keetti diina nan ta'a. Warra siin mormaniin nan morma. Waaqayyoota akkasiin jedha. Nama Waaqayyootiif Waaqayyoota lolaa isaanii ta'a. Waaqayyoota lolaa keenya ta'u jechuun waan qoosaa miti. Waaqayyoota lolaa keessan ta'e jechuun waan qoosaa miti. Kana jechuun amma fakkeenyaan isinii fudhadha. Kaambii tokko keessa waraana tokkotu jira. Waraana sana keessa kaambiin sun booji'amuu danda'a. Kaambiin sun lola garaagaraan lubbuun isaa baduu danda'a, diigamuu danda'a. Sababni isaa kaambii sanarra humni biraan waraanni cimaa biraan dhufee kaambii sana yoo booji'ate yoo humna caale kaambii sana irratti miidhaa geggeessuu danda'a. Sababni isaa humna sababii caaluuf. Garuu nama Waaqayyoota lolaa isaa ta'a jechuun waan qoosaa miti. Sababni isaa Waaqayyoota lolaa kee ta'e jechuun bashannantee jiraatta. Sababni isaa ati bobaa Waaqayyoo jala jirta. Waaqayyoota lolaa keeti. Waaqayyo diina keetti diina. Sababii ta'e bashannantee jiraatta. Sababni isaa wanta humna Waaqayyoo caalee wanta humna Waaqayyoo caalee jireenya kee irratti dhiibbaa geggeessu hin jiru waan ta'eef. Wanti humna Waaqayyoo caalee jireenya kee irratti dhiibbaa geggeessu hin jiru waan ta'eef ati bashannantee jiraatta. Sababni isaa Waaqayyotu diina keetti diina waan ta'eef. Waaqayyotu warra siin morma waan ta'eef. Waaqayyotu warra siin lola waan ta'eef. Humna Waaqayyoo caalee immoo wanti Waaqayyoo immoo jireenya kee irratti dhiibbaa geggeessu hin jiru. Jireenya keenya irratti miidhaa geggeessu, du'a geggeessu hin jiru. Sababni isaa Waaqayyotu lolaa keeti. Waaqayyotu diina keetti diina ta'a. Waaqayyotu warra siin mormanii morma. Kanaafiyyuu bashannantee nagaa taatee jiraatta jechuudha. Sababni isaa humni Waaqayyoon caalu hin jiru. Lolli humni Waaqayyoon moo'ee bobaa Waaqayyoo jalatti, gaaddisa Waaqayyoo jalatti, da'oo Waaqayyoo jalatti miidhaan irratti geggeessu hin jiru. Waaqayyo da'oo kooti waan ta'eef, Waaqayyo da'oo keessan waan ta'eef, kanaafiyyuu nama Waaqayyoodhaaf maaltu taasa jedhuuf Waaqayyotu lolaa isaanii ta'aaf. Waaqayyotu lolaa isaanii ta'a. Waaqayyo lolaa keeti. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessati. Waaqayyotu lolaa keeti. Wanti jireenya kee irratti dhiibbaa geggeessu hin jiru. Wanti humna Waaqayyoo caalee jireenya kee irratti miidhaa geggeessu hin jiru waan ta'eef gammadii bashannanii jiraadhu.
nagaa ta'e jiraadhu. Maqaan Waaqayyoodhaa haa kabajamu. Waaqayyotu lolaa keenya gaachuudha. Saba Israa'eliif yeroo baay'ee Waaqayyotu lolaaf. Saba Israa'eliif Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irraa argachuu dandeenya. Iddoo kanatti Waaqayyotu saba Israa'eliif lole. Kanaafiyyuu sabni Israa'el maal ta'e moo'icha argate. Sabni Israa'el yeroo baay'ee diinonni isaa kan inni ittiin mo'atu Waaqayyotu lolaa isaanii taaf. Diinonni Israa'el yeroo baay'ee waluma isaaniitiin wal lolanii wal ajjeesu. Saba Israa'eltu lolee mo'ata yoo ta'u hin taane diinotuma isaaniitu walitti galagalee wal fixa yeroo baay'ee. Nama Waaqayyoo taana Waaqayyotu diina kee ta'e waan ta'eef Waaqayyotu walima isaaniitii akka isaan wal lolanii wal fixan isaan godha. Ati nagaa kee jiraatta, ati bashannantee jiraatta, Waaqayyotu siif lola waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa arfaffaa nama Waaqayyoodhaaf maaltu taasa jedhuuf badiisa jala yookaan wanta nama balleessu jala hafee jiraata. Namni Waaqayyoo badiisa jala yookaan wanta nama balleessu jala hafee jiraata. Maqaan Waaqayyoodhaa kabajamu. Seera uumamaa boqonnaa 6 amma boqonnaa 8tti gaafa laallu seenaa Nohi agarra. Nohi kun nama qajeelaa ture. Nohi kun nama Waaqayyoon sodaatu ture. Bara jalloonni Waaqayyoon sodaachuu dhiisan, bara namni hundumtuu qajeelummaa gochuu dhiisee xuraa'ummaatti kufe keessa Nohi nama Waaqayyoon sodaatu ture. Waaqayyo bara sana nama addunyaa kanarra jiraatu hundumaa balleessuudhaaf murtoo godhe. Kanaaf akkas godhe guyyaa 40 harkan 40 bokkaan akka roobu samaa irraa bokkaan akka roobu lafa keessaa bokkaan akka asii burqu godhee dhaloota addunyaa kanarra jiran hundumaa akka balleessuuf murtoo godhe. Sababni isaa dhaloonni micciiramaa ta'e Waaqayyoon dhaga'uu dhiise. Garuu Nohi Waaqayyoon dhage. Waaqayyoon sodaate. Kanaafiyyuu dhaloota wanta balleesse keessaa dhaloonni yeroo badu Nohi badee hin argamne. Nohi hafee jiraate. Maatii isaa wajjin namoota 8 ta'anii Nohi hafanii jiraatan. Wanta nama balleessu jala hafanii jiraatan. Wanta nama balleessu jala namni Waaqayyoo hafee jiraataa jechuudha. Wanti nama balleessu isa argachuu hin danda'u. Faarsaa 46 lakkoofsa 1 hanga 3ttis argachuu dandeessu. Faarfannaa akkasumas faarsaa 91 1 hanga 16tti argachuu dandeessu. 1 hanga 16tti. Iddoo kana nan dubbisa akkasidha. Nama Waaqayyoodhaaf badiisa jalaa wanta nama balleessu jalaa hafee jiraata namni Waaqayyoo jechuudha. Faarsa 91 1 hanga 16tti mata dureen isaa eegumsa Waaqayyoo jala jiraachuudha. Namni golgaasa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jalan buufata. Waaqayyoon ani kooluu sitti galeera. Ati masaraa kooti. Ati Waaqayyoo koo isa ani amanadhuudhaan jedha. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama balleessu irraa si oolcha. Harka isaatiin si golbooba. Bobaasaa jalatti kooluu hin galta. Amanamummaan isaa gaachanaaf marsaa siif hin ta'a. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadi dhiifamus hin sodaachisin. Dha'icha dukkanaan namatti dhufu dhukkubaa deemaa saafaa nama balleessus hin sodaatin. Kumni tokko si bukkeetti kumni 10 gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jallootaaf baafamu in argita. Ati yaa Waaqayyo ati isa ani kooluu itti galuudha jetteetta. Isa hundumaa gararraa jirus iddoo kooluu itti galtu godhatteetta. Wanti hamaan sitti hin bu'u. Dha'ichis mana keetti hin dhiyaatu. Karaa ati adeemtu hundumaatti akka si eeganiif ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kee dhagaatti akka hin buuneef isaan harka irratti si baatu. Ati leencaaf marrataa irra in ejjetta. Leenca saafiraaf jawwee hin dhidhiitta. Waaqayyo immoo sababii inni na jaallate anatti maxxanuuf ani sana oolcha. Waan inni maqaa koo beekuufis eegumsaan ol isa nan qaba. Inni ana waammata anis deebii nan kennaaf. Yeroo rakkinaatti isaa wajjin nan jiraadha. Achi keessaa isa nan baasa. Ulfina akka inni argatus nan godha. Bara dheeraadhaan isa nan quubsa. Akka inni fayyuufis isa akka ani fayyisus isa nan agarsiisa in jedha. Ameen. Asoosama miti kun wanta qabatamaa wanta dhugaadha. Namni Waaqayyoo xiyyisaa argachuu hin danda'u. Wanti nama balleessu dhukkubi isa aljeessu isa balleessuu hin danda'u. Namni Waaqayyoo hafee jiraata. Namni Waaqayyoo oolee jiraata. Bara baraan jireenya bara baraa qaba namni Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoodhaa haa kabajamu. Isa shanaffaa gaggabaabsee dubbadha. Nama Waaqayyoodhaaf maaltu taasa jedhuuf seera uumamaaf wanta hin danda'amnetu isaaniif danda'ama. Maqaan Waaqayyoodhaa haa kabajamu. Nama Waaqayyoodhaaf seera uumamaaf wanta hin danda'amnetu isaaniif danda'ama. Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 hanga 13tti isa jiru. Walii hojii ilaalla.
Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 hanga 13 isa jiru. Gaafa Waaqayyo Amoorota harka Israa'elootaa keessa buusee Iyyaasuun Waaqayyoo wajjin dubbatee utuu Israa'eloonni ilaalanii immoo ati yaa biiftuu nana Geebiyoon gubbaa atis yaa ji'a nana dachaa ayyaaloon irra dhaabadhu jedhe. Sabni amma diinota isaa ijaa ba'utti biiftuun achiin sochoodi jiinis hin dhaabbattee. Ameen. Seera uumamaa keessatti biiftuun dhaabbattee hin beektu. Jii dhaabattee hin beektu. Garuu nama Waaqayyoodhaaf biiftuun dhaabate ji'atu dhaabbate. Seera uumamaaf wanta hin danda'amnetu isaaf danda'ame Iyyaasuudhaaf. Sababni isaa Iyyaasuun nama Waaqayyooti. Seeraaf abboommii Waaqayyoo irraa hin jallanne. Amma sabni Israa'el mo'icha argatutti ati yaa biiftuu nana achi dhaabadhu. Ati yaa ji'a nana achiin socho'in jedhee abboome. Waaqayyo isaa wajjin waan jiruuf jiinnis achi dhaabattee biiftuunis achi dhaabattee seera uumamaa keessatti wanta ta'uu hin dandeenyetu ta'ee argame. Nama Waaqayyoodhaaf seera uumamaaf wanta ta'uu hin dandeenyetu ta'ee argama jechuudha. Maqaa Waaqayyoodhaa kabajamu. Isa lammaffaa Mootota boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti seenaa Iliyaas argina. Iddoo kanatti Iliyaastu butamedha. Samaayii keessa ol butamedha. Du'a ijaan hin argamne butame. Ol fuudhame. Fiiziksiin akka dubbatutti guulli harkisa namaa guulli harkisa lafaa qabdi. Namni qilleensarra dhaabachuu hin danda'u. Namni asii ol butamuu hin danda'u. Garuu Iliyaas seera uumamaaf wanta hin danda'amne kana cabse. Seera uumamaaf wanta hin danda'amne kanatu Iliyaasiif danda'ame. Sababni isaa Iliyaas nama Waaqayyooti. Qilleensa keessa balalee, qilleensa keessa butame. Du'a ijaan hin argamne iyyuu butame. Hinookis arguu dandeenya. Hinookii seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti arguu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti. Hinook karaa isaa irra deddeebuudhaan Waaqayyoo wajjin jiraate. Waaqayyo waan isa fudhateefis deebi'ee achitti hin argamne. Waaqayyo waan isa fudhateef. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irraas arguu dandeenya. Ibroota boqonnaa 11 seenaa Hinookiin jechuudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5. 11 lakkoofsa 5. Hinook du'a ijaan iyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameeraafi. Atu hin butamin dura tu seera Waaqayyoo wanta hin danda'amne tu du'a ijaan hin argamne hin butamin dura hin argamin butamuu dura Waaqayyoon gammachiisuu isaatu dhugaa ba'ameeraafi. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheesseera jechuudha. Nama Waaqayyoodhaaf of qopheessiteennaan wanta seera Waaqayyo seera uumamaaf hin danda'amnetu siif danda'ama. Abiraamiif kanatu ta'e namni waggaa 100 Saaraan waggaa 99tti akka baayoloojiitti namni dhala argachuu hin danda'u. Garuu Abiraam Waaqayyoon waan amaneef nama Waaqayyoo sababii ta'eef seera uumamaaf wanta hin danda'amnetu Saaraadhaaf ta'e waggaa 99tti dhala argatte. Arras nama Waaqayyoo taatennaan seera uumamaaf wanta hin danda'amnetu siif danda'ama. Waaqayyo arra ji'a dhaabee du'a si oolchuu jii dhaabachuudhaan du'a hin oolta taanaan Waaqayyo ji'a dhaabee du'a si oolcha. Waaqayyo si gargaaruu barbaade taanaan garuu seera uumamaatiif hin danda'amu taanaan Waaqayyo seera uumamaa cabsee si gargaara. Barri koo dhumeera sichi naman ta'u akka seera uumamaatti akka yaadaatti sichi naman ta'u nama guddaan ta'u jettee yaadda taanaan arrumaa kaatee Waaqayyo seera uumamaa cabsee si gargaara. Waaqayyo seera uumamaa cabsee wanta dinqisiisaa siif godha. Ati nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi duwwaa. Ati duwwaan nama Waaqayyoo ta'i. Ati duwwaan qulqullummaa godhi. Maqaa Waaqayyoodhaa akka kabajamu. Isa xumuraa kutaanii walii wajjin ilaallu nama Waaqayyoodhaaf maaltu taasa jedhuuf gatiin nama Waaqayyoo maaludha isa jedhuuf isa dhumaa isa ja'affaa jechuudha. Lafarratti dachaa 100 Waaqarratti jireenya bara baraa argata. Namni Waaqayyoo lafarratti dachaa 100 Waaqarratti jireenya bara baraa. Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 29 irra isa jiru walii wajjin dubbifna. Maatiyos 19 lakkoofsa 29 kaasee isa jiru. Namni maqaa kootiif jedhee manneen yookiis obboloota yookiis obboleettota yookiis abbaa yookiis haadha yookiis ijoollee yookiis araddaa dhiisee dachaa 100 hin fudhata. Jireenya bara baraas in argata. Ameen. Lafarratti dachaa 100 Waaqarratti jireenya bara baraa. Kana jechuudha. Gatiin nama Waaqayyoo ta'uudha.
inni guddaan jireenya bara baraati. Inni lafarraas dachaa dhibba. Namni waaqayyoo ta'uudhaaf qopheessee beeku lafarratti dachaa eebbifama. Daaneel ministeerota ture lafarrattis dachaa eebbifameera. Yoseefis akkasuma kana ministeerota ture. Daawitis akkuma kana mootii ture, biyya bulchaa ture. Dachaa lafarrattis eebbifameera. Jireenya bara baraas qaba. Namni waaqayyoo lafarrattis itti badatu hin taane lafarrattis dachaa dhibba argata. Waaqarrattis jireenya bara baraa argata. Namni waaqayyoo lafarrattis waaqarrattis itti hin badachuudha. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irratti akkasidha. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irra jiru nan dubbisa. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduuttidha. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennamaa. Ameen. Dursa maaloodha nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Jireenya bara baraa argachuudhaaf of qopheessi. Qajeelummaa gochuudhaaf of qopheessi malee inni lafarraas kan si barbaachisu kan barbaadatu hin taane kan si barbaachisu hundumtuu siif kennama. Waaqayyoo kanas irraa barbaada. Nama waaqayyoo ta'uu duwwaadhaaf of qopheessi malee kan lafarraas kan waaqarraas sitti hin badu siin jedha Waaqayyo. Arras ati nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Lafarratti dachaa dhibba eebbifamta. Waaqarratti jireenya bara baraa argatta. Gammachuu bara baraa, ulfina bara baraa, nagaa bara baraa argatta. Maqaan waaqayyoodhaa akka kabajamu. Yeroo keenyaaf jedhee gaggabaabsee dubbadheera. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessa. Lafarrattis waaqarrattis sitti hin badu. Jireenyi keessa wanti isin hojjettan hundumaa wal isiniif qixxaata. Waaqayyo lolaa keessatu ta'a. Waaqayyo lolaa keessan ta'a. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessa. Maqaan waaqayyoodhaa kabajamu. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galateeffamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaan waaqayyoodhaa kabajamu. Waaqayyoon akkasitti nutti dubbate bara baraan haa kabajamu. Torbee dhufu sagantaa biraadhaan amma walitti deebinutti waaqayyo nagaa isaatiin bara keessan hundumaa isinii wajjin jiraatu. Bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. YouTube koo Daawit Baacaa Official isa jedhu irraa daawwachuu dandeessu. Akkasumas Telegiraamii koo Lammii Waaqarraa isa jedhu irratti namoota addi gochuudhaan giruuppii gochuudhaan sagalee waaqayyoo akka namni dhaga'uuf itti addi godha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Torbee sagantaa biraadhaan amma walitti deebinutti waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaan waaqayyoodhaa haa kabajamu. Galateeffannee sagantaa keenya xumurraa jechuudha. Waaqayyo sagalee kee waan itti dubbatteef si haa galatu. Sagaleen nama jabeessu. Sagaleen boolla du'aa keessaa nama baasu sagalee kee qofadha. Sagalee kee nu ergitee boolla du'aa keessaa waan nu baafteef, sagalee keetiin waan nu fayyisteef, sagalee keetiin waan nu jajjabeessiteef nama koo ta'uudhaaf of qopheessi malee kan lafarraas kan waaqarraadhaanis sitti hin badu jettee waan nu dammaqsiteef waan nu haaressiteef si haa galatu. Ammas si kadhannaa nu gargaari, nu jabeessi. Nama kee ta'uudhaaf hin hawwina barbaanneerraa ayyaanni humni nuuf haa kennamu. Bara keenya jireenya keenya hojii keenya hundumaa sitti laanneerraa nuuf kaafuudhi. Torbee hamma sagantaa biraadhaan amma walitti deebinutti bara keenya jireenya keenya hojii keenya hundumaa sitti laanneerraa nuuf kaafuudhi. Galanni ulfinni kabajamuun siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Ameen.